Ashama harka fuunee daawwattootaa fi hordoftoota keenya egaan har'a qophii addaatiin isiniif qaba. Qophiin addaa kunis Fatiyaa namni hin beekne jiru Fatiyaa Yefiqir Innaat jedhamti. Kana jechuun haadha jaalalaati isiini. So Fatiyaa gaafilee ulfaatoo kan amma dura namni hin gaafanne isiniif gaafachuuf deema. Ishii kana akka hedduutti beeytanii haadha jaalalaatitti beeytanii haadha boo'ichaatitti beeytanii akkasuma qoosaa beeytii Firaank adda adda nama gooti. Ani moarra gaafii sanirra jajjaba kan baay'ee tarkaanfii isirratti fudhachuu danda'u isiniif gaafadha. Jalqaba irratti mee Fatiyaa hordoftoota kiyya kanaaf haaraadha. Amma dura affeeramtee hin beektu miidiyaa kiyya kana irratti mee of barsiisiti gaafii kiyya sitti mudda. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. YouTube ready jala kan argamtanii hundi akkam jirtanii nagaa jirtanii har'a gaafii nagaafachuu fi reediin keenya anis qophiidha. Egaan mee jalqaba irratti gaafiin kiyya maayinni reediin kun gaafa haasa'uun iyyaa ati kuloo sagaleen keessuuta na birallee teessee hin beektu gisee ani viidiyoo haasa'u yeroo jalqabaatiif na bira teessee ati akkatti iyyitee haasoftamoo siif akkami wayi gurra si rabbashee anamma suuta haasa'uu hin jaaladhu aganaa suuta si saalfadhee aganaa suuta haasa'e malee hordoftoonni kiyyan beekanii akkamitti haasofta taasaa jalqaba irratti. Yaw an kabaja sibira jiruuf malee ini jitaatille egaan gaafii tinceene kuni gaafii coomsaa waan jedhamu sani warri liivii waraabu kun amma waan hin beekneef malee mana isin baafata gisee iyyuu sirriitti iyya jechuudha. Gaafii iyya jalqabaati Fatiyaa yeroo hedduu waa'ee jaalalaa waa'ee adda addaa rakkoo uummataatillee hin boossi waan akkasii hojjetta. Mee ati waa'een saba keetii kun ati jalqaba irratti Oromoodha gaafii jalqabaati kwa dursa Oromoodhaan haasa'u bar namni Oromoo haasa'ee fi miti beekte keessa guddachuu dandeessa mootu ta'uu dhabuu dandeessa. Ati Oromoodha? Haadhaaf abballee? Hundumaan. Egaan haadhaa fi abbaan kee Oromoodha ati Oromoodha. Erga haadhaaf abbaan kee Oromoo taate ati Oromoo taate waa'een saba kanaa Abiyyi deeggaruu ta'ee Girisaa deeggaruu gara fedhellee haa ta'u wayyaan illee haa ta'u maaf sin ilaallanne siyaasa dirqama siyaasa ta'u osoo hin ta'in amma firii Jawaar jechuu jira abbichuu koo jechuu jira Dabratsiyoon koo jechuu jira. Ati waan akkanaa kanarraa maa fagaattee hin beektu moo Oromummaa sin ilaallatu moo yookaan Itoophiyaan sin ilaallatu moo akkami? Sirriitti naa ibsuu barbaada maaliif takkaa sii waan akkanaa haasa'uun argina sii boo'u malee sii waa'ee ebaluu kiyyaa jedhu malee hin dhageenye. Gaafii ajaa'ibaan na gaafatee takka gaafa beeku reediin hadhanaaf bahee yaw duraan dursee ani Oromoodha. Garuu waa'ee siyaasaa kanaa beekumsa barbaada. Beekumsa siin jechuun koo yaani namni tokko waa'ee siyaasaa keessa lixee akkam akka ta'ee yaani akkamitti oofanii waa'ee siyaasaa kana barachuu qabda. Ani immoo waa'ee siyaasaa kana keessa lixee naamin hin beeku. Mana jaalala oolta. An bakka jaalalaa bakka muuziqaa kana malee bakka siyaasaa kana dhaabbadhu. Waaw. Egaan Fatiyaan bakka mana muuziqaatii fi mana jaalalaa malee mana siyaasaa hin beeku hidhamees hin beeku hiisisees hin beeku jetti natti fakkaata. Kanaaf waa'een Oromummaa immoo keessa kootti ni jira. Ani mootu dirqama Oromoo ta'ee siyaasa dubbachuun hin barbaachisu jetti. Mee gaafiin kiyya lammaffaan Fatiyaa yeroo hedduu unaasofti odomaasoftu bootti imimmaan ishii kun gubbarra jira moo foorjidii wayii dibatte moo maa nutti booyaa ooltaa siin jaa namni mee anuyyuu gaafii si gaafadha maa nutti booyaa oolta maa nu cinkita yaake maa nu cinkita nu cinkite maa nu si jala cinkame gisee ati mootummaarra namaa beekta mucattiin sun bootte jedha maa rakkinnummaan kee kanutti si boochisu kun hime anamma akka hordoftoota osoo hin taane akka dhuunfaa kiyya si gaafadha maa nutti booyaa oolta. Ani wanni boohu gisee takka gisee bisootiin na jiru. Asitti dhufee boo'uun naa wayyaa miidiyaa irratti. Gisee gammachuus akkasumatti kolfas dhufeetiin asirratti kofalaa jechuudha. Malee dhimma biraatii miti jechuudha. Dhimma biraatii. Namoota tokkotu bakka akka waan ati suusii boo'ichaa qabdu yookaan akka biraatti ilaallata waan ta'eef ati fedha keessan qofa of keessaa baata malee nama cinquuf yookaan nama rakkisuuf miti na fakkaata yaadni kee. Laala nama rakkisuuf namarratti boo'uurra miidiyaa kiyyarra boo'uu wayyaa. Okay.
waan amma namni gola keessa kutaa keessa seenee boo'ee maal jedhu sana ati viidiyoo amatti as baatee boota. Naan dhumu yoon qubaa koo boo'ee yoon miidiyaa irratti ba'ee garuu naaf dhumata. Garuu amma gisee keessaa baatu fa'aa sila maa boo'ee naamin gaafin akkasii sammuu kee keessa dhufu ofitti fa'aa saalfattee beeyta. Laaltee? Dassi jedhaa gisee boota. Osoo amma boo'isiin jeen bootta. Ilmaa sii dhufa. Amma maaliif seeti har'a sagantaa boo'ichaa qabdu. Karoora qabdaa jireenya. Barreeffattee qabdi guyyaa itti boottullee guyyaa itti taphattullee sanjalattee qabdi jechuudha. Siyaasni siin ooftu kana jechuudha. Amma guyyaa kan boottamee yoomsi eeyin. Morkaaniin boo'ee. Booriin bootti hundi keetu proogiraama kee mobaayila kee chaarjii guuttadhu qophiidhaan eegi jechuudha. Har'a guyyaa gammachuu teette silaanaa bootti hin boottu jechuudha. Egaan gaafii hardii tokkos deema. Gaafii kana yoo naan deebisnellee homaa rakkoon qabu garuu dirqama saba kanaaf deebisuu qabda. Fatiyaan dhuguma nama jaalalaati. Biyya Kaayiroo kanallee mootu waggoota muraasa teesseerti. Jireenyi biyya alaa maal akka ta'e hin beekti. Kanarratti gaafiin kiyyamaa inni Fatiyaan jaalala yoom eegalte? Akkamitti eegalte? Eenyurraa eegalte? Moo ammallee durba? Gaafii kana immoo si gaafadhu. Indirectly yookaan cinaa qabee si gaafadhe malee akka Dr. Asli Baasan sitti cabsee si gaafachuu wallaalle beekta. An cabseetiin si deebisa. Ati cabsi naa deebisa ani saalfadha waan akkana. Ani saalfadha ani keessa hin jiru. Ati nuu deebisa iyyee. Yaa waan jaalaltii hedduu anatti ana biratti qaaliidha. Nama jaallachuun hin fedha. Garuu immoo yaani maalis hin jedha amma duraan durban ture. Okay. Jaalladhee. Amma beera. Laala amma deebi'ee jira. Duraan durba turte amma durbaa miti. Amma deebi'ee jira. Durbaa miti ammatti. Ayyee. Naa. Eessatti balleessite? Ijoollummaan hin bahee biyya. Biyya baatetti? Biyyumaa baatetti jedha? Kaayirootti. Kaayirootti taanaan immoo kuni waan biraati. Yoo biyya minaaminatti hin ta'in ati jaalala dhiyeenya eegaltee jechuudha akkas taanan. Biyaansa waggaa 5 waggaa kanarraa olii miti biyya kana ka turte waggaa 6 abaarama sirraa fudhate rabbi isaa baadhu. Egaan biyyatti nama nagaa turte jechuudha yoo akkas taate miskiina ijoollee manaa turte biyya alaa kanatti ijoollee alaa taate jechuudha. Gurbaan sun abaaramaadha gurbaan akkasii si balleesse suni maaliifi carraa kee jaalala ati boottu kana keessa kasi galcheessa na fakkaata san dura boottee beeytaati. Boo'ichi sin qabu. Amma jaalaluma keessa fedhiin boo'ichaa si dabalaa dhufe jechuudha. Waggaa dabarfadhe. Waggaa kabajuufani amma. Waggaa boo'icha eegalte moo? Rakkoodha jechuudha. Egaan Fatiyaan nama akkanaati ani Fatiyaadhaan walitti dhiyeenya miidiyaadhaan qabna malee takka wal bira teennee naasofne gaafa akkatti argu Fatiyaan waanuma qacallistee boottu wayina fakkaatte lakkaa isiin tapha nama taphaati dhugaatti an akkana si seene beeyta si sodaadha yoo sitti dhiyaachuu namna beeyta biyyattiin tun kun baay'ee wayii fudhattee wayinatti boottii waan jiru wayii dura keessa ture kanaaf baay'ee naa galatoomi. Egaan gaafii biratti siif ce'a amma dura feesbuukiin kee tokko Fatiyaa maalii shawaa jedha loqonni kee immoo afaan jimmaati ati ijoollee eessatti jimma moo shawaadha moo akkam? Yaa'u namni haadhaan iyyaamamu ni beektaa. Haadhaan iyyaamamu abbaadhaan. Harree toba. Gaangee toba iyyaamamu harreedha abbaa haadhaan. Ayyee innaa an bakkin itti dhaladhee guddadhe jimmaadha. Okay. Abbaan kiyyammoo shawaadha. Abbaa keetu shawaadha? Haati kee jimmaadha. Ati immoo jimma guddatte. Jimmatti dhaladheen jimmatti guddatte. Qaamaa jimma qabdaa ijootan meeqa jimma dhalattee guddatte. Murteessan bakka haadhaa fi abbaa osoo hin ta'in bakka itti guddatanii beeytaa namni kanaaf kanumaan isiniin jedha. Egaan gaafiin biraa gaafii cimaadha kun. Carraa tokko qofa sii kenna. Biyya Kaayiroo kana keessatti Mubaarakii moo Aslii sirriitti jaalatta? Gaafii kana nama tokko qofa jechuu dandeessa. Mubaarakis kootu dhageeffadhu, Asliinis kootu dhageeffadhu. Dhugaa ila adalla'uun hin barbaachisu. Mubaarakii wajji oolettee Mubaarakii wajji hin ta'u. Aslii immoo lakkii liivii hojii waraabbattee Aslii wajji hin ta'u. Nama jaallattu. Asumaan natti. Ati amma maal feeti? Nama tokko bari hin jibbitan jenne. Keessaan xiqqoo parsantii wayiitti illee hin taatu. Nama adda baasuun jaalladhu. Waan kana dhiisi. Ani gaafin na biratti takka Mubaarak jedhi
takka asli jedhe yoo amma rakkoon dhugaa qabda lada garuu amma yoo asli jette mubaarak gadi bahee akkas ta'eefi maali sitti booya yoo immoo mubaarak jette asli maraattuu dhukkee sirraa kaasaatti anas sirraa qolata jara lachuu waan ta'eef masuulummaa kiyyaan nama tokko maqaa yaa sodaati laatikaaf ana jambik ana muka tiyaas mana dhaqee didira yoo isaan dida dhayi Lamanu ninja. mataan dhukkubsini laman jiru onnee laman qabu namni takkatti maqaba takkocha keessaa naa dhayi dirqama sii kenneera kuni gaafii haardi Dhugaa dubbachuutti. dubbadhu dhugaa eegaa dhugaa mana rabbiiti maa sodaatta Wal beekumsaan atun ta'in waan biraatiin atun ta'in kanin hedduutti dhiyaadhee kanin duraan beeku yani walitti yoo dhiyaannes maana cinkita rabbiin eebalu naan jedhi maana cinkita sila maali aslii yookaan mubaarak maana cinkita na bira teette bituu si cinqamu qabda onneen na dhaabate baran eenyuma jechu amma akkana jettu ani akkanumatti gara mubaarak waan jechuu hedduuna fakkaataa itti xiqqoo isa dura beeka dhiisi gandummaa nama jiru lafa kaayee nutti himisi hin jenne ayyee mubaarak basanuu yookaan mubaarak hin jedhi jedha ayyee kafeet adda nan baasi la tokko dubbadhu fatiya mata nan aarsin ani intervii kana dhiisaa ukan yaa akkuma beekamutti yaa mubaarak musammaa ila gulo doktor maala shabii balbi anas jaalata wakatan anama mubarakii fi aslii of gaafadho fi kiyya reedi mubaarak aslii jaaladha aslii jaaladha siigalee kanaaf aslii jibbitullee ani jaaladha ni jaaladha wallahi ni jaaladha garuu aga mubaarak hin jaaladhu wala hin jaaladhu aga mubaarak hin jaaladhu wala la aslii ni jaaladha garuu kan mubaarak addaana kan mubaarak adda ay mubaarak akkatti ijoollee shamarranii harka keenyaa baaftee jechuudha nu rakkista kanaaf fatiyaa galatoomii egaan gaafii dhumaa fi isa dhumaati mee miidiyaa reedii kanarratti dhaamsa wayii anaafis ta'ee hordoftoota kanaaf yookaan mudannoo yoo qabaatteera naabuus ta'e sirraa gabaabsaanii beekta daqiiqaa 10 irra namaan haasa'u amma 10 wayii seennee jirra hayyee kanaaf mee mudannoo wayii wanta si mudate jireenya kee keessatti yookaan immootu dhaamsa naaf qabaatte asmaannaadhaan. Yaa mudannoon kiyya gaa jaalalaan kiloroksii dhuganii du'a. Sana kayyoomiyyuu nurraan fayyada. Kiloroksii basan si keessa bada. Amma gisee kiloroksii ijaan argitu simmeetii maaliif si dhagahama balitti jedhi si godha moo yookaan immoo waan sana of jalaa dhahi si godha. Bituwaan mana kiyya keessatti. Inuma odaa katasaan mana kiyya jiraatee mee fidi kiloroksii dha. La. Garuu gaaf kiloroksii kana dhuyduu san dhugaa rabbiitti amma ka siiriyaasii yoo deebinu akkamitti of ajjeesa jetteeti moo of miidhee isa argisiisa jetteeti moo yaada akkamii godhatta nama guyyaa sana hakiima si bira ture of hin beektu nuun haasa'uu hin dandeenye si saalfadhellee egaa siyaasa amma namni kiloroksii siin jaa malee anis amma saalfachaa siin jedhee beektaan nama sodaadha. La rakkoon qabu yaa'u kiloroksii kanin atuman ofin hambisee inni naaf gadda jedhe nama gadduu miti jecha. Bakkaaf hin balleessee haara galfadhaadha. Qoy kiloroksiin akkami sukkaara qabamoo soogidda akkami miyaasa qaamisa namnamee laaluu nama guba. Fooliin saayyuu nama guba. Wallahi somba minaamina kana hafuura gisee baafatta akkamsi godha. Yaa addaan kutaa. Egaan fatiyaa kiloroksii jettanii beeytan isinii ani immootu afaan ittiin jedhuun hin qabu. Fatiyaa የፍቅር እናት ana baasef maqaa kana katasaa hin dagatte yoo dagatte ta'e malee si baasani maqaa namni biraa si haa baasu malee Facebook anas si baasa jedheera akka kiyyan dabsi na baase amaariffan beekama inni amaariffan beeku warra ana itti masliyu ta'e giseen liibiyaa sa'u asliin amaariffan beeku afaan oromootuyyuu qajeelatti naasa'u inni maaliif oromoo miti egaan isiniin qoosnee daawwattoota hordoftoota keenyaa akka tasaa miidiyaa kanarratti yeroo jalqabaatiif fatiyaa isiniif affeere yeroo hunda siyaasa mataa isin weeraruun xiqqoo aanallee na rakkise ofii kiyyaafuu weerarame akka isin laalta kaa rifeensi gara duubaa sababni hin deemeef waa'ee saba kanaatiif odoo halkanii guyyaa'ii jaalmarra osoo jedhu abiyyi osoo jedhu jawaar osoo jedhu daawud osoo jedhu naan deemaa jirti gisee tokko nama fiqirii isin barsiisu kana jaalala isin barsiisu kana isinii fide fataa isin gochuu kiyyatti anuu har'a ofii kiyyaa gammadeera
uffannaa tuffatte fi soofaan kun immoo walirraa hodhamee dhiifama naa godhi. Beekoga. Beekoga. Maal jechuun akkamitti wallaalta. Egaan kanuma isinii dhaama turtii gaarii naaf qabaadhaa kan Reedii Adam Tuubii isiin immoo Fatiyaa maali jedha yuutuubiin kee? Fatiyaa Mujaahid. Fatiyaa Mujaahid jedha. Linkii achi jala isinii kaa subscribe godha asumaan Mubaarak Musammaa ka jedhu illee subscribe godha Tamaa Museen ka jedhu kanallee subscribe godha Abdii Muttar subscribe godha Aslii subscribe godha warras jalaa fe'an hundaa subscribe godha ani immoo copyright-idhaan isaan balleessa. Hundaa subscribe godha sisintu taawwan warras jalaa fe'atteetiniin viidiyoo kana maxxansitu hundaa subscribe godha ani immoo Mubaarak immoo diina koo isa jalqabaatiin isa. Diina isa dura subscribe godha garuu immoo diinni koo jalqaba isa kanaaf isa jaaladha nagaara naa tura isin jaaladha isin kabajaa turtii gaarii viidiyoo biraatti walitti deebina nagaatti.